Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asalaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis na qaqqabu isiniin jechuun jaaladha baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan anis nagaa koo galata waaqayyoo jira. Egaa akka har'a meeshaalee bitee qabadheen kara keessan dhufeetoo jira tokko tokkoon isinitti himaa erguyyuu hin naqinaa obsaan na eegaa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni chaayinaa laayyaantu asalaatti faarawaa taatan ugaaraatan immoo sabskraayibii godhummaatii keenya taachuun gamanuma naffeerraa kooti. Egaa akka argaa jirtan suuraa argaa jirtu viidiyoodhaan jechuudha. Meeshaalee baay'ee bareeda ta'ee yeroo baay'ee keessattuyyuu biradistii isa piingii kana ijoolleen iskiriishuut gootanii biyyatti argama onlaayin irraa keessattuyyuu onlaayin nuunu kan jedhurraa ijoolleen baay'een shit gootanii ergaa jirtu jechuudha. Biyya keessa hin jira isiniin jechuuf hanga manumaanii waan ergitanii. Inni guddaan maal inni meeshaalee biyya keessa jiruu fi kan biyya Arabaati yookaan onlaayinii irraan shit goon kwaalitiinnatiin isaa akkami jennee wal bira qabnee ilaaluudha. Wanti biraa malee waan biraa biyya keessa wanni hunduu guutee jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanti nuti onlaayinii irraan laallee hawwinu hunduyyuu biyya keenya keessa hin jira. Garuu meeshaaleen jabina qaban meeshaadhaan fakkeenyaaf isaan meeshaalee tokko tokko keessattuu bilooniidhaan kan hidhaman jechuudha. Gizee jiraata balaasha'u jira. Gaafa tokko bichaatti fayyadamanii sagantaa wayiitti fayyadamanii jechuudha. Nuti immoo sagantaa wayiitti fayyadamnee wanni gannu tokkomtu hin jiru. Dhugaan isiniin jedha akka aadaa biyya keenyatti meeshaa cabeeyyuu namni walitti raawwatee biifee keessa teechise jechuudha. In jaalata baay'ee jaalata biyyi keenya meeshaa. Dhugaan isiniin jedha isaan gatii maal ta'ii jedhu jechuudha. Nu akkasii miti. Kanaafuyyuu meeshaalee gaafa binnu meeshaalee nu faana deemu meeshaalee mana keenya faana deemu amma as keessatti maal isiniin jechuun barbaada meeshaalee kana gatii isaa maaliif tokko tokkoon hiiktee nutti argisiisuu didinaan jechuu dandeessan. Meeshaalee kana warri barbaadan keessan dhuftanii too baruu hin dandeessanii lakkoofsi kiyyaa duwwaa 9:45-82-67-45 isiniifan teechisa. Meeshaalee kana hin hiikne meeshaalee kana bootan teechisee bootaa hiikee muluu isaa addaan bittisee too isinii hojjechuu hin dandeenyedha jechuudha. Bootan teechisee sababbiin isaa na rakkisa deebisuu isaatiin na rakkisa maalii hojiidhaan jechuu dandeessan mana kiyya keessaa miti mana kiyya bootan baay'ee na xabbame meeshaatu jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Meeshaa ijoolleetu jira waan ta'eef kanan galche kana eessan ol kaawwadde istooriin ol kaawwadde istooriin sun eessa istoorii ijoollumti keenyatti hojjetan keessan ol kaawwadde jechuudha. Kanaaf achitti meeshaa hiikee tokko tokkoon isinitti argisiisu natti hin mijanne. Kanaafidha meeshaaleen kun hin tura meeshaalee turu ganaatti bitamuudha jechuudha. Kanaaf meeshaaleen immoo na bira jiran dafanii kan fe'amanidha. Isa san yeroo gizeen argadhutti hiikatan tokko tokkoon isinitti argisiisa. Akka argaa jirtan istoofii lama kaartooniin lama walirra taa'ee jira biradistii abbaa torbaatidha. Biradistiiwwan kun jira jedhamee kan beekamedha jechuudha. Biradistiiwwan kun eessattuu bitattan biradistii kana bitadha. Akka argartan roottoo lama. Sahaniin darzana sahanii 12 kadhachaan kun maal inni naan jechuu dandeessanii inni kan irra taa'ee jiru akka argaa jirtan maandajaa isaatii fi rakabooti dimlaayitiidha jechuudha. Dimlaayitii rakabootii lama akka argaa jirtan sahanii darzana lama istoofiin abbaa milijjaa lama roottoon lama sahaniin kun sadii isa tadaraabii kan biiffee kun jechuudha. Kaartoonii sadii. Akka argaa jirtan gamaan immoo isa sahanii distii shaglaa isa piingiidhaan ta'e kana baay'ee bareeda baay'ee meeshaalee kana waan dubbadhu jiraate taanan kara biiffee gaafa geessitanii ijoollee kichiinii hin taa'u hojjettan taanan of eeggannoo gootanii dhiqxanii bareechitanii wanni keessa taa'a jechuudha biiffee keessa. Dhugaa kun meeshaalee baay'ee babbareedudha. Biiffee keessa teechisan namni biiffee baay'ee baqaasitti biiffee keessa teechisan. Isa dhugaan baay'ee bareeda mastaawutii keessan. Isa biiffee galjalla kan mastaawutii qabu isa garaa jidduu keessaa san gaafa taa'u maal godhu akkaataan inni itti taa'u isa xawwaa yookaan maal jedhuun isa maxibashaa kana jechuudha. Maxibashaa fuula akkana garagarchaniit distiiwwan warra daraddaranii qadaada isaa cinaadhaan godhanii baay'ee tokko simboo qaba jechuudha. Wanni keessatti gizee taa'u biiffee keessatti gizee taa'u mastaawutii keessan jechuudha. Baay'ee bakka feetanitti hojjisiistan mastaawutii duubni isaallee mastaawutii ta'uu qaba. Duubni isaa hoggaan isiniin jedhu immoo girgiddaa miti. Dugda duuban girgiddaa muka ta'ee odoo jiru
keessa mukatti wanni isinii laxxafamuu qaba. Mastaawutiin akkasitti bareeda meeshaan anamma ijoollee na biratti hojjisiisanii akkasittan hojjisiisa. Bakka feetanitti hojjisiifattan akkasitti hojjisiifadha. Meeshaaleen keessan achi keessatti akka gaarii bareeda jechuudha. Meeshaa feetan meeshaa bareedaadhaa ta'uu baatu gaafa achitti galchitanii sirritti bareeda. Akkasumas immooyyuu cinaa isaa lamaan hoo isinii ta'e ahoo jaalattan cinaa isaa lamaan illee hoggaa galchitan baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Egaa gatii isaa mooyyuu walumaa galatti meeshaaleen kun hundi isaatu kan argaa jirtan hundi isaatu 53,000 bitame isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota chaayinaa laayyaantu asallaan meeshaalee ijoolleen kunniin ganaa itti dabalatu gaafa immoo isaan itti dabalatan meeqa akka fixe meeshaa kana gaafa san nan hidha naffeessisa waan ta'eef tokkoon isinitti gatii isaatii fi meeshaa as keessa jiru kana baasee suuraadhaan viidiyoodhaan laaltu hunda isaatuyyuu ammaaf garuu isinitti mul'achaa jira isiniin jechuun meeqa jettanii warri nagaafattaniif kanan isiniin jedha 53,000 fixee viidiyoon tuutana fakkaattii bakka jirtatti nagaa naa ta'a baay'ee.